jabina irree namaatiin hin taane, jabina keenyaan hin taane, jabina homaan hin taane inni jabaa ta'e garuu wajjin ta'uu isaatiin warra har'a ga'anii galata isaa himannu godhe Waaqayyo. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Haaleluyyaa. Obbolootan koo waa'ee oolchuu Waaqayyoo yeroo yaadnu, waa'ee eegumsa Waaqayyoo yeroo yaadnu, waa'een wajjin ta'uu Waaqayyoo yeroo yaadnu dhoksaan isaa gadi fagoodha. Mee isin gaarummaa Waaqayyoo mi'eeffadhaa ilaalaa jedha sagalee Waaqayyoo. Gaarummaa isaa mi'eeffannee ilaaluudha. Waaqayyo gaariidha, eeyyee gaariidha jennee dabarra miti. Gaarummaa isaa mi'eeffachuu ilaaluudha. Gaarummaan isaa fuula araara Waaqayyo sana nutti agarsiise yaadachuudha. Cubbamoota warra du'itti faradamuudhaaf mallu, warra baduudhaaf mallu akka baay'ina gaarummaa isaatti garuu badisa jalaa nu baraare, du'a jalaa nu baraare. Warra du'itti murtaa'e arfii du'aa nurraa cabse, qooda du'uu keenyaa dhufee du'ee qooda nuyi baachuu mallu, ba'aa nuyi baachuu mallu kamiyyuu nurraa fuudhee ofii isaarra kaa'ee anaaf siin immoo birmadduu baase. Birmaddummaa kana kan arganne karaa Yesuus Kiristoos, hojii Yesuus Kiristoos hojjetetti amanuudhaan nuni hidhaa du'aa jalaa, xaxaa seexanaa jalaa hiikamne. Haaleluyyaa! Ba'aa keenya nurraa fuudhee ol ba'e Golgotatti, ol ba'e Qaraaniyooti nurraa fannoo irratti cinqaarse, nurraa fannoo irratti fanne. Nus karaa isaa birmadduu baane. Kiristoos birmadduu nu baaseera. Kiristoos birmadduu si baaseera. Haaleluyyaa! Birmadduu baaneerra, hidhaarraa, du'aarraa hiikamneerra. Cubbuu isatti namni fayyuu hin dandeenye, isa qarshiidhaan namni ittiin fayyine, isa biliyeeneriin itti qarshii kaffalee fayyuu hin dandeenyerraa Waaqayyo nu fayyise. Tokkicha ilma isaa nuu kennee dhiiga isaa dhangala'e sanaan nu immoo qulloofnee warra mudaa hin qabne taane. Haaleluyyaa! Dhoksaan isaa gadi fagoodha obboloottan koo. Gaarummaan Waaqayyo mi'eeffadhaa ilaalaa. Mee wanta Waaqayyo nuu godhe, wanta Waaqayyo jireenya keenyaaf godhe, gaarummaa isaa sana haa mi'eeffannu. Gadi fageenyee haa dhaggeeffannu gadi fageenyaan. Lubbuun keenya isheen du'a oolte nimti gaarummaa Waaqayyo. Haan callisullee didee wacaa gaarummaan kee mana kooti. Haan callisullee didee wacaa araarrii kee keessa kooti. Haan callisullee didee wacaa gaarummaan kee didee wacaa. Haan callisullee didee wacaa araarrii kee didee wacaa. Haan callisullee didee wacaa gaarummaan kee mana kooti. Haaleluyyaa! Yoo nu callumenne gaarummaan Waaqayyo nuu godhe, oolmaan Waaqayyo nuu oole, lubbuu keenya keessaa, jireenya keenya keessaa callichuu hin danda'u. Afaan keenya, harka keenya afaan keenya irra keenya taa'uu hin dandeenyu. Waaqayyoon galateeffachuu yeroo hundumaati. Hin galateeffama Waaqayyo. Loorra bahadii kapparadoona masheek lahaduu rabasii. Sanutti ulfaate ba'aa sana sanurraa kaasedha inni. Warra dukkana keessaa dhufee inni barbaadee gara ifa dinqisiisaatti waamedha. Haaleluyyaa! Isa guyyaa dukkanaa sana keessaa nu waame sana, ifa dinqisiisaa kanatti nu fide sana haa yaadannu yeroo kana. Haaleluyyaa! Haaleluyyaa! Raaba galatoo kaat raaba baspeela diyaa. Haaleluyyaa! Eessa akka Waaqayyo nu fide? Eessa akka Waaqayyo nu fuudhe? Lafa kamii akka Waaqayyo nu kaase yaadachuutu nurra yeroo godhutta. Namni lafa ka'ee hin beekne, lafa dhaqus hin beeku, iddootti galus hin beeku. Lafa Waaqayyo nu waame yaadachuutu nurra. Duri yeroo waamamtan sin sanyii gurguddoota keessaa miti, beektota keessaa miti. Ogeessotan turre sin yeroo waamamtan beektota sin turre. Sanyiin keessanis gurguddoota keessaa miti. Sanyiin keessas warra beektotaa keessaa miti. Yeroo waamamtan dura akkasin turre. Ofirratti ilaalaa eessa akka waamamtan. Ofirratti ilaalaa yaadadhaa eessa akka waamamtan jedhee Waaqayyo. Eessa akka waamamne yaadachuudha. Eessa akka Waaqayyo nu fide. Eessa akka Waaqayyo nu waame. Eenyu obsaan eessaa waamame. Eenyu ati eessaa si waame Waaqayyo. Haaleluyyaa! Anaan lafa namni na arguu hin dandeenye na arge Waaqayyoodha. Lafa namni na baasuu hin dandeenye dhufee na waame na baase. Haaleluyyaa! Roola bagada la bagadina. Evla dokatradia lafa abbaan nama hin baafne nu baase. Lafa lammiin nama hin baafne nu baase. Haaleluyyaa! Hidhaa namni namarraa hin hiikne nurraa hiike, narraa hiike argeera. Kanaaf an galateeffadha Waaqayyoon. Warra akka koo argitan Waaqayyoon galateeffadha. Makitos peledene katia warra akka koo olmaan keerra jiru. Wansiin jedhan qabu Yesuus kun akkasiin jedhu. Yommutti yaadadhu isicha kaleessa waanan jedhu nabaa akkamiin an ibsa. Ushururoo jetteetu baattee na guddiftee haadhaaf abbaa korraa atundaa naaf caaltee. Namni akka koo olmaan keerra jiru
waan siin jedhan qabu kunoo Yesuus waan siin jedhan qabu haaleluyyaa raala bagadiyaa waan ittiin jetta warri qabdan lakka koo olmaan keerra jiru waan siin jedhan qabu kunoo akkasiin jedhu yommutti yaadadhu isicha kaleessaa waanan jedhu nabaa an akkamittaan ibsaa ushururu jetteetu baattee na guddiftee haadhaaf abbaa koorraa atunda naftaate haleluya warri inni isinii caale haadharra abbaar lammiir hundumaar waaqayyoon galateeffadhaa roola bagadiyaas peeledeneekaat ushururu jedhee harka isaatti nu baate isa nu guddisedha inni guddisee keenyadha inni haleluya miyaa namaa warri hin qabne miyaa isaa warri qabdan gooftaa kanaaf galata fidaa iddoo jirtanitti garaa keessan guutuu galateeffadhaa waaqayyo kan inni barbaadu galata haleluya gatiin waaqayyo keenya galata roos paaladana magadiyaa haadharra yoo jenne haadharra caala abbaa yoo jenne abbaarra caala hundumaarra nu caala inni hundumaarra caalee na argame inni argeeraani warri hundumaarra sinii caale warri harka koo argitan mi'aasaa warri harka koo warri akka koo sinii ta'e waaqni kun galateeffadhaa raabakaatoo jeelibaaniyaa meena suka paradilifika olos pilidinimigaan abbaa jiinna abbarraanaaf caalte ta'ati haadhaa caalas ofitti naa qabde ta'ati na dhoksiteetta mudaako hundumaa hin dadhaabu angalata kee nan himaa abbaa jenna abbarraanaaf caalte ta'ati caalinaaf si caala inni abbaan haadhaa caalas ofitti naa qabde ta'ati na dhoksiteetta mudaako hundumaa Yesuus hin dadhaabu galata kee nan himaa raalaba hadiyaa laba jedhini kaatorra badiyaa na dhoksiteetta mudaako hundumaa hin dadhaabu ani immoo galata kee nan himaa galata waaqayyo himaa hin dadhabne immoo galata isaa himuu dhokseera mudaa keenya haleluyaa haqeera du'a keenya raakata rabasse pelerelebediyaa anola basi katia rabashi keledele bekatia hakamera duni kenya hafera haleluya haleluya inda dabu galatage nanima abba bukke kabundande enyu bukke kabundandenyu inni abba gararrada inni haadha kan ishenu desse gararrada haleluya garman waaqayyo nurra baay'ee dabbalottan ko nun callisiisu haleluya yaadadhaa garummasa yaadadhaa olmasa galata fidaa waaqayyoof galatti kan saati fidaa waaqayyo warqiidhaaf meetii barbaada miti nama garaa qulqulluu galata garaa qulqulluudhaan aarsaan waaqayyo barbaadu galata garaa qulqulluudha jireenya keenya qullaa agooneessaaf dhiyeessuu barbaada waaqayyo aarsaan waaqayyotti gammadu qullaa'ummaadhaan jireenya keenya waaqayyoof dhiyeessuudha galata qulqulluu waaqayyoof fiduudha waaqayyo kanatti gammadaa dhugaadhaaf hafuuraan gooftaa kanaaf kan sagadamu obboloottan kun dhugaadhaan hafuuraan gooftaa kana duratti kottaa gooftaa kana dura kottaa galata isaaf malu fidaa haleluyaa sii caalee abbaarra sii caalee haadharra lafa lammiin nu nagarre lafa lammiin nu qaqqabnetti sanu qaqqabe orra bagada laba seperedelebe ka firanuu dirmatedha inni roose mandaa gaafa hundinuu nu jala calluma isa nu jala qabedha inni haleluyaa nama jalaan didu haleluya na jalaa dideen beeku si'a tokko namni na jalaa dideera anaan firri na jalaa dideera anaan Yesuus na jalaa dideen beeku haleluya haleluya warra akka koo olmaan keerra jiru waan siin jedhan qabu kun akkasiin jedhu jedha warra akka koo olmaa waaqayyo sinirra jiru laatiin paradanamaya evlaki toras piladia ano namaya keetiyaman ani nama siin du'a oleradha waaqayyo ani nama siin hafee jiraate dha waaqayyo haleluyaa seeka paradia galanni ganama kana mana keessa naa guutu obboloota galanni ganama kana jireenya keessa naa guutu obboloota galata fidaa waaqayyo maasa keetirree bejjeniya galateeffachuun nutti irrata nuuni kadhachuu bichaadha kana naa godhii sana naa godhii kanan dhabee sanan dhabee bichaa malee galateeffachuun nutti irrata amma yeroo galataati galata keessa mo'ichatu jira galateeffannaa amma yeroo galateeffannaadha yeroo kanan dhabe sanan dhabe miti waan ittiin komatamu qabu waaqayyo waan nu dhowwate sin qabu waaqayyo waan nu jalaa dide sin qabu waaqayyo nu jalaa owwaateera waan nu barbaachisu nu kenneera abbaan ilma garaatti jabaatu abbaan ni fooniyyuu waaqni keenya isa garaa nutti jabaatu miti
yoo hanqaaquu kadhate dhagaa kennaa fire noon kennuuf dhagaa abbaan inni fooniyyuu akkasiin godha ani immoo akkamittiin waan isin kadhattan ani immoo gara biraa isinii godha abbaan inni fooniyyuu akkas godhe ani immoo sarara isiniin caaluu reede gooftaan ilmi yoo hanqaaquu kadhate eenyuun dhagaa kennu yoo ni daabboo kadhate eenyuun dhagaa kennu gooftaan akka jechuunsa inni yoo akkas yaade ani immoo yaada isinii qabu isarra caala kan abbaa isa fooniirra kan isa hiriyyaarra caala yaada isinii qabu jechuusa waan nu dhoowwate hin qabu waan gaaffiidhaan sammuu cabnu hin jiru galata fidaa waaqayyoof waan nuu godhe waan nuun godhamne waan nuu ta'e waan nuun taane hundumaaf waaqayyoon galateeffama haalleluuyaa waan nuun taane nuun ta'uyyuu dhiise nuun ta'u wantichatu kanaaf dhiise waaqayyo malee nu dhowwachuu miti nutti garaa jabaate miti nutti qoxxabuu miti nuun ta'u wantichatu nuun gargaaru wantichatu nuun fayyadu wantichatu kanaaf hin beede kanaaf nu jalaa dide innis deebiidha yeroo baay'ee nuyi deebii waaqayyoo yeesii bichaa eegna noonis deebiidha waaqayyoof lakki jechuun deebiidha waaqayyoof mucaa koof hin ta'u jedhee nu dhoowwate isan dhabeefis siyaa galatudha isan argadheefis siyaa galatudha isan qabuufis siyaa galatudha isan hin qabneefis siyaa galatu jedha isan argachuuf jiruufis siyaa galatudha isa ta'eef siyaa galatudha isan taaneef siyaa galatudha isa fuulduraafis siyaa galatudha waaqayyoon galateeffadhaa sabni waaqayyoo lafa jirtanitti gooftaa kana galateeffadhaa haleluuyaa ganama kana afuura galataatu jireenya koo guuteedhaadha afuura galataatu mana koo guuteedhaadha haleluuyaa raabaa jeelii baagadoo galanni siif haa ta'u oolchaa lubbuu keenya galanni siif haa ta'u fayyisaa keenya galanni siif haa ta'u furee keenya galanni siif haa ta'u gargaaraa keenya galanni siif haa ta'u dhuftee nu barbaadde galanni siif haa ta'u goodaa nu kaaftee nama ulfinaa nu goote galanni siif haa ta'u daaraa keenya nurraa hurgufte galanni siif haa ta'u wanjoo nurraa caccabsite raabaa gaatiyaa laabaa galanni siif haa ta'u abbaa nuu taate galanni siif haa ta'u haadha nuu taate hundumaa nuu taate hundumaa keenya nuu taate ati yesuus galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u haleluuyaa baay'eedha arjummaan kee baay'eedha nurra gaarummaan kee baay'eedha nurra araarri kee baay'eedha yaa waaqayyo nurra galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u olol jedhi yaa waaqayyo kabajami yaa waaqayyo maqaan kee haa eebbifamu gidduu kana ilmaan kee ganama kana manni isaanii galataan haa guutu lapheen isaanii galataan haa baqu amma galateeffachuudhaan haa guutan lapheen isaanii fiidhiisanii waan kee jira dhiisanii haala kee jira dhiisanii amma galataan amma ilmaan kee kana haa guutu haleluuyaa 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 godoo qajeelotaa keessaa sagalee galataaf sagalee ililleetti dhaga'ama sagalee ilillee sagalee galataa haa dhaga'amu mana isaanii keessaa haa dhaga'amu jireenya isaanii keessaa godoo isaanii keessaa dhaga'amu mana isaanii keessaa dhaga'amu jireenya isaanii keessaa dhaga'amu gidduu keenya deddeebi sagalee nuu qabdu nutti dubbadhu yeroo nuu qabdu nuu eebbisi galataan mo'ichi haa ta'u haleluuyaa utuu galateeffatanii deebinaa deebi'u haleluuyaa piraakaatiyaa ulaa kee nurratti badu afuura qulqulluu kottu dubbii kee yeroo qabnutti nu barsiisi nutti haasa'i si dhageenya nu gargaari maqaa gooftaa yesuusiin ameen waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u egaa utuun gara sagaleetti hin galini galateeffannaa keessa lixee gaariidha waan humta afurri qulqulluu nu keessa kaa'e goona waan fedha keenyaa goona miti galateeffadhaa yoo afurri qulqulluun hin galateeffannaa nuni kan gaggeessaan keenya afura qulqulluuti malee seera mataa keenyaan otuu qabnuyyuu isa afurri qulqulluu jedhetu iddoo qaba afurri qulqulluu jedhetu sirriidha qajeelfama afurri qulqulluu kennu na deddeebina hojii waaqayyo hojii afuraati malee hojii foonii miti hojii isa mataa keenya kee hafuunee hojjennu miti akka afurri qulqulluun nu gaggeessetti gaggeeffamna afurri qulqulluun galateeffannaadhaan kan sagantaa keenya jalqabnu godheera waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u galateeffannaan kun itti fufa hin dhaamin mana keessan keessaa galanni waaqayyoon galateeffachuun keenya yeroo hundumaati ganama kana immoo sagalee waaqayyo keessa koo kaa'e waaqayyo anaan na barsiise waaqayyo anaan sagalee kana ani immoo isinii wajjin hirmaachuudhaaf gidduu keessan jira innis macaafa Ermiyaas boqonnaa 17 lakkoofsa 7 kaasee hanga lakkoofsa 8tti sagalee jiru 7-8 irra sagalee jiru wajjin ilaalla maqaa gooftaa yesuusiin akka jedha Ermiyaas 17-7-8 akkana jedha garuu namni ana waaqayyo namanatu ana duwwaatti kan of kennatu haa gammadu namni akkasii akka muka yaa bishaan qarqara dhaabamee hidda isaa gara bishaanitti yaafatu mukichi ho'i yommuu dhufu hin sodaatu yeroo hundaa lalisaa caamsaan isa yaaddessu yeroottis waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u garaa guutuu waaqayyo amanachuu sagalee akka hidhunatti wajjin ilaalla garaa guutuu waaqayyoon amanachuu attamitti amananna waaqayyoon garaa keenya guutuu kutaa nama dubbise kun waa'ee waaqayyoon amanachuuti kan inni dubbatu waa'ee waaqayyoon amanachuu attamitti waaqayyoon amanachuu akka qabu
namni waaqayyoon amanatu maal akka inni fakkaatu nutti hima kutaan kun. Utuu gara kutaa kanaatti seeniin garuu waan tokko si hubachiisa. Inni dubbadhe akkas garaa guutuu waaqayyoon amanachuu. Garaa guutuu. Garaa guutuu. Garaa kee guutuu. Humna kee guutuu. Yaada kee guutuu. Na jaalladhu isa waaqayyo jedhe jechuudha. Garaa guutuu. Waaqayyo guutuu barbaada. Laphee hidhuudhaan akka nuyi amanannu miti. Garaa keenya guutuu. Waaqayyo irratti ufgatu. Tirastii gochuu. Waaqayyoon amanachuu. Garaa guutuu. Gar tokkoon miti garaa guutuu. Garaa hir'uun jira eeyyee. Waldaa keessa jiru warra akkasii eeyyee garaa hir'uu. Yoo na baasee yoo ta'e sin ta'a yoo ta'uu baate morma isaati warra hidhanii deeman. Probabilitiidhaan warra deeman. Tarii asiin naawwattaa laataa Yesuus kana wajjin yoo bu'e naawwattaa laataa istii yoo tole kana isa wajjin bu'aa yoo ta'uu dideemu nan gala warra hidhan jiru jechuudha. Garaa guutuu warra duukaan bu'u. Warri garaa guutuu gooftaa kana duukaan buune hin deebi'u. Hin galu isaan. Garaa guutuu warri duukaan bu'u. Garaa guutuu gooftaa kana amanachuudha. Garaa guutuu. Garaa guutuuni waan nama nyaatu jireenya nyaatu ilaa akkasii miti daawwit akka ta'e boqonnaa 23 faarsaa boqonnaa 23 waaqayyo tiksee kooti ani homaan dhabu jedhee dubbateetu inni gara iddootti boqotan gara margalli isaatti nageessaa na bobbaasa maqaa isaatiif jedhee immoo karaa koo wallaa qixxeessa jedheetu ani bu'aa dukkanaa sodaachisaa keessa yoo na deemeyyuu hamaan natti dhufa jedhee garaan koo waan sodaatu hin shakku garaan na shakku garaan koo waan tokko mamu eessa keessa deeme bu'aa sodaachisaa dukkanaa keessa deema garuu garaan koo waan tokko mamu. Baay'ee nama ajaa'iba. Bu'aa dukkanaa keessa deema garuu garaan koo waan tokkoyyuu hin shakku waan tokko mamu hamaan natti dhufa jedhee garaan na shakku. Maaliif beektu waaqayyoon amanannaa isaa godhateera. Namni waaqayyoon amanatu garaa guutuu akkasi. Namni waaqayyoon amanatu garaa guutuu akkasi. Bu'aa dukkanaa keessa deema haala rakkisaa keessa jiraata haalichi waan tokko na godha deeyyaatu. Waan nama nyaatu jira na nyaata deeyyaatu. Namni waaqayyoon amanatu namni waaqayyo irratti of gate. Rakkinni keenya amma sodaa jala akka jiraannu kan godhe amanannaa keenyatu gadi bu'aadha. Tirastiin waaqayyo irratti qabnutu hir'uudha. Amanannaan waaqayyo irratti qabnutu gadi bu'aadha. Ayya kootarra bagadiya. Namni amma dooktarii amanu hamma qoricha mana yaalaadhaa fudhatu amanu waaqayyoon namni baay'een amanu. Lallabuun gara biraadha. Faarfachuun gara biraadha. Amanachuun garuu waan biraadha. Lallabuun faarfachuu miti nan jedhu waaqayyoon amanachuudha. Dooktarii hamma amanu isa qoricha kennu jechuudha. Dooktaroonni waaqayyoon galannaatu waaqayyoo kaase dooktaroota. Dooktaroota hamma tirastii godhu namni waaqayyoon tirastii godhu. Simfayyisa yoo waaqayyo namni waaqayyoon nama amma qoricha farastaa malee liqimsutti. Yookaan ammoo waa godhu qoricha liqimsuu gadi hidhachaa jiru. Amanannaan keenya garuu waaqayyo ta'uu ture. Garaa keenya guutuu waaqayyoon amanachuutu nure. Daawit garaa isaa guutuu waaqayyoon amana. Kanaaf bu'aa sodaachisaa sana keessa yoo deeme hamaan natti dhufa jedheen shakku. Jira machi keessa wanni nama nyaatu ko jira bu'aa sana keessa. Inni garuu garaan isaa shakku. Amanateera waaqayyo. Namni waaqayyoon amanate akkasi. Alleluuyaa. Hamma lafarra jiraannu kana amannu waaqayyo irratti hin gannu. Hamma lafarra jiraannu kana irratti of ganne waaqayyo irratti hin gannu. Waaqayyoon irratti of gati siin jedha obboleetti. Amman ergaa waaqayyo kallattiidhaan keessa koo kaa'in sabana asinitti dubbadha. Waaqayyo ana irratti of gataa. Ayya narratti of gati obboleessa na jedhe waaqayyo. Narratti of gati obboleetti na jedhe waaqayyo. Obsa narratti of gati jedhe waaqayyo. Narratti of gati narratti of amani jedhe waaqayyo. Maalaatu kappaaradiya. Kun sagalee waaqayyooti. Kun sagalee waaqayyooti. Hamma lafa kana amanu. Hamma abbaasaa amanu namni waaqayyoon amanuu dideera. Richuwaalii goone akkuma seera wayii goone macaafa kana. Iddoo akkasitti tasafuwal indazii bitta biloota tasafuwal jennee sadabarru miti. Jireenya keenya irratti sagalee waaqayyoo hojjechuu ture. Iddoo akkasitti barreeffameera kutaa akkasii keessa jira maalee akkasii keessa jira bichaa miti. Isa dubbichi jedhu ta'anii argamuutu dubbii waan murteessaa. Tiksii beektee raafamaa bulta yoo ta'e hirriban qabdu yoo ta'e sodaa kee jiraatta yoo ta'e tiksii beekuun homaa hiikan qabu. Yaadda hin jennee dadhabnee yaadda hin jennee lallabna yaaddaa oolla taanaan homaa hiikan qabu. In sodaatiin jennee lallabna taanaan ofii keenya immoo sodaadhaan pereperamaatoo jiraanna taanaan homaa faayidaan qabu. Tiksii yaadda inni meeqa tarreessuu dandeessa. Isa miti inni guddaan keessa kee galuu qaba sagalee waaqayyoo. Jireenya keetti makamuu qaba sagalee waaqayyoo. Jireenya kootti makamuu qaba sagalee waaqayyoo. Hin makamne yoo ta'e jireenya keenyatti homaa faayidaan qabu. Makamuu qaba nutti. Laaraabaa seekaatti raabaa jeenya. Hin makamuu qaba nutti. Hin yaadda hin tiksii jedhu baasu miti. Hin sodaatiin tiksii jedhu baasu miti. Waaqayyoon amanadhu tiksii jedhu baasu miti. Jireenya keenyatti makamuu qaba sagalee waaqayyoo. Solvidii ta'uu qaba. Bulbulamuu qaba nu keessatti sagalee waaqayyoo nutti jireenya keenya wajjin wal makuu qaba. Gooftaadha Yesuus. Alleluuyaa. 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 Nutti makamuu qaba. Makamuu qaba dubbii waaqayyoo jireenya keenyatti. Nu hojjechuu qaba sagalee waaqayyoo. Tiksiirra darbuu qabna amma. Tiksi bichaa beekuutu hin ta'in dubbicha isa dhugaa isa jireenya ta'e sana jireenya keenya wajjin wal fudhachiisutu wal makuutu nurra jira. Nan deebi'a. Namni hamma eenyurratti of gattee jirtaati. Eenyurratti hirkattee jirtaati. Waaqayyo ganama kan akkatti sagaleen fidu. Ana irratti hirkadhu dhiwa. Ana irratti of gatee dhiwa. Anaan amanii dhiwa. Seekappara diikatoo jenna makatoo. Elveeniyaa namantoo.
Hin abdatamu addunyaan. Hin amansiisu uumamni. Hin amansiisu dacheen kun. Dacheen kun darbuuf jira. Lafti kun hin darba. Samiin kun hin darba. Bara baraan kan hin dabarre garuu dubbii Waaqayyoo isa jiraataadha. Eenyuun isa bara baraan hin dabarre. Mootummaan hin raafama. Mootummaan kun hin darba. Mootummaan bara baraan dhaabatee hafu. Mootummaan bara baraan jiraatu garuu mootummaa Waaqayyooti. Kingdom of God. Mootummaa Waaqayyoo. Mootummaa bara baraan jiraatu. Mootummaan duune. Mootummaan dulloofne. Mootummaa hin shaaramne. Mootummaa baraan hin jijjiiramne. Mootummaa Waaqayyooti inni bara baraan jiraatu. Hin darbanni kun. Hin darbanni kun. Hin darbanni kun hin amansiisu waan aduu gadii. Hin amansiisu waan lafarraa. Hin amansiisu waan biyya lafaa. Hadha jira bor dhibamuu danda'a. Isa nuyi hin dhabne bara baraan jiraatu. Isa nuyi amanannaa keenya nu ta'e. Raabalaa tokkaatti jeeni mandoo. Leerra bagadii alaabaaseek. Isa bara baraan jiraatu. Aalee kattaa bara baraan jiraatu. Isa bara baraan jiraatu amanadhaa. Eenyunni? Gooftaa keenya. Eenyunni? Yesuus. Isa jiraataa. Isa jiru. Isa ture. Isa jiru. Isa jiraatu. Akkasii maqaan isaa isa ture. Inni ture. Inni jiru. Darbee inni jiraatu. Haleluuyaa. Inni ture. Inni jiru. Darbee inni jiraatu. Si duwwaadha. Maqaan kee ulfaatu. Natti tola faarfannaan kun. Inni ture. Inni jiru. Darbee inni jiraatu. Si duwwaadha. Maqaan kee ulfaatu. Haleluuyaa. Isa ture. Isa ture. Yesuus isa ture. Isa ture. Duruu jira. Dur uumama dura jira. Utuu uumamni uumamin dura jira. Uumaadha inni dur ture. Ati Abiraamirra caaltaa ittiin jedhamni tiree dhufanii Yesuusiin. Umuriin kee meeqa? Ati Abiraamirra caaltaa jedhaniin. Abiraamirra caaltaa ati abbaa keenya Abiraamirra caaltaa jedhanii Yesuusitti gaafa dhagaa guran. Ilaali hin barreessa. Isumanni Maariyaamirraa dhalate. Isumanni Maariyaamirraa dhalate. Isa bara 2000 duraa ta'e bichaa beeku isaan. Isaa achitti akka inni ture hin beekan isaan. Inni ture waaqadha. Inni uumaadha. Uumaadha inni Yesuus. Isa sana isa ture. Jiraarras darbees bara baraan isa jiraatu. Isa barri mootummaa isa dhuman qabu. Isa kana manamu. Isa kana manamu. Egaa har'a amanannaa kee maalirra godhattee akka jirtu Waaqayyo beeka. Kanaaf Waaqayyo akka garaa kee guutuu naa amanadhu jedhe Waaqayyo. Garaa guutuu ejjaan nuyi amannaan jirree fi Waaqayyo sagalee garaa guutuudhaan naa amanadhu isa jedhu fide jechuudha. Ani waan tokko namanna Waaqayyo dubbii yeroo fidu ergaa yeroo fidu abbaa ergaatu jira ergaa fida Waaqayyo. Akkasittiin na lallabsiisa miti. Akkasittiin na hiisiisa miti. Waaqayyo nama garaasaa guutuu sana manneetu jira. Kanaaf sagalee fide Waaqayyo. Kanaaf maal godhe Waaqayyo? Soluushinii sitti hime Waaqayyo. Furmaati maali jedhee nutti hime Waaqayyo. Innis jedhe Waaqayyo. Garaa kee guutuu naa amanadhu jedhe Waaqayyo. Anna nama namaa jedhe Waaqayyo. Ana namaadhaa jedhe Waaqayyo. Ati immoo garaa guutuu naa amanadhu jedhe Waaqayyo. Alooras simala lava gada lava seperee jedhe. Waaqayyo irratti of gate obboleetti ko. Waaqayyo irratti of gate innati irratti of gatte inni biyya lafaati yoo ta'e hin diigamu. Qabeenya yoo ta'e hin bada. Beekumsa yoo ta'e hin bada. Dhaggeeffadhu sitti hima. Mana yoo ta'e hin diigama. Waaqayyo irratti of gate. Ani waan tokko sitti kan irratti of gannu hin qabnu lafa kanarraa. Kan irratti of amannu hin qabnu lafa kanarraa. Trustii waan godhannu kan amanannu hin qabnu lafa kanarraa. My trust is my Lord. Amanannaan koonaan gooftaa kooti. Malatu katardi bagalado. Elvenia masakati vid amanannaa keenya Yesuus. Kattaa keenya isa yeroo hundumaa bara baraan jiraatu dha. Dhagaa jiraata. Dhagaa jiraata. Isa bara baraan jiraatu dha. Kanaaf nama namai addunyaan amansiifne kanaa wajjin buutanii warra jirtan. Tamallasu. Garaa keessan guutuu amanaa Waaqayyo. Garaa keessan guutuu amanaa. Maaf sodaa keessa jiraannaa. Maaf yaaddoo keessa jiraannaa. Maaf naasuudhaan pereperamaa jiraannaa. Inni guddaan nuyi pereperamaa keessa jiraannuuf Waaqayyo irratti tirastiin qabna. Waaqayyo irratti amanannaa keenyatu hir'uudha. Kanaaf yeroo hundumaa jireenyi keenya sodaa jala, naasuu jala, perepperama jala jiraanna. Daawit akka maaliin na perepperu? Maaliin na perepperona? Maaliin na sodaachisona? Erga Waaqayyo gara koo ta'e maaliin sodaadhee perepperamaa natu tola. Perepperamuu maal perepperamtaati? Perepperamuu jedhama macaafa jedha jiru. Ayinaa yooni kutaa isaa dogoggoruu dhabaadhe faarsaa 27 jiru natti fakkaata. Maalan perepperamaidhaan maaltu na perepperanaanidhaan maaltu see perepperamasi maani ni si perepperu kun maani sodaachisu kun maani si naasisu kun inni guddaan si naasuun kee kun iddoon ni madde sitti nima innis amanannaati Waaqayyo irratti qabdutu hir'ate kanaaf amma perepperama kee jirtaati amma dhiisin perepperami Waaqayyo nama ni garaa kee guutu alleluuyaa baay'inatti tola kutaa kana nan argadhe nan dubbisa kutaa kana bara kana amma xiqsiidhaan wayya dubbiin kun yoo sagaleedhaan ta'e malee akkasumatti sammuu kee hafindee filosoofii fakkaata akkasumatti waanuma motivational speaker dubbannu fakkaata nuni motivational speaker miti an waama baay'inas baaniiru waanuma nama kakaasu bakka dubbatanii ma namoota bakka isa kana jaallata namni keenyas buustii gochuu
fayyuma ol nama kaasu osoo hin jiraatin fayyuma gaariidha. Wal jajjabeessuu motivational wangeelli keenya is not motivational speaker. Wangeelli keenya wangeela fayyisuudha malee wangeela motivational speaker miti. Yookaas immoo miiruma namaa isa kakaasee namatti ho'isuu miti kan lallabu wangeelli dhugaadha. Dhugaadha riiliidha wangeelli keenya. Kanaaf lallabamu fayyisaadha wangeelli keenya. Billaadha wangeelli keenya. Haalleluuyaa. Humna hojjetu qaba wangeelli keenya. Kanaaf lallabna malee motivational speaker miti nun. Akkasumatti nun lallabdoonni barsiisonni wangeelaa we are not motivational speaker. We are preacheridha. Gospelii sagalee misiraachoo warra himanidha. Malee nun motivational speaker miti. Namoonni baay'een akkasitti fudhatu. Yeroo nu dubbatu yeroo nu sagalee waaqa lallabnu akkuma nama motivational speaker yookaan immoo warra wanni kana madirakii qabatanii nama kakaasuudhaaf miira namaa kakaasuudhaaf jabeessuudhaaf warra haasa'an. Nuuni waan waaqayyoo jedhe safuudha qulqulluu jedhe banna. Tajaajilaa motivational speaker miti. Yesuus gooftaan maaf akkanatti dhaqin beeku. Ergaa qaba jechuudhaanis akkasitti qabadhaa. Waaqayyoof galannaa ta'u. Faarsaan boqonnaa 27 iddooma nama dubbadhe akka waaqayyoo ifa kooti fayyina kootis yoos immoo eenyu na sodaadha. Eenyu kana sodaadha. Waaqayyoo ifa kooti. Waaqayyoo fayyina kooti. Yoo san eenyu na sodaadha ree fayyina koo ta'eera ifa koo ta'eera maa inni an sodaadhu re maa inni ati sodaadhu re sagalee kana takka waaqayyo da'oo jireenya kooti da'oo jireenya kooti waaqayyo eenyu durattan pirippirama ree alleluuyaa ilaalaa kana waaqayyo ifa kooti waaqayyo alleluuyaa fayyina kooti waaqayyo eenyu na sodaadha maal sodaadha reeti maal si pirippira reesi maal si sodaachisa reesi maa inni amanannaa keeti waaqayyo irraa akkati godhanne si godhe reesi ifa keetiyoo fayyina keetiyoo fayyina keeti ifa keeti bakka dhume maal sodaanna ree maal sodaanna ree maal sodaanna ree nu agarte waaqayyo da'oo jireenya kootiiti abee da'oo jireenya kooti waaqayyo sagalee kana lafa jirtanitti mee ofii keessa irratti dubbadhaa akkas jedhaa achi bu'aan hin jiru amma sagantaa akkas ta'e garuu keessa garaa keessanii akka seenu barbaadeen keessa laphee keessanii akka seenu barbaadeen waaqayyo da'oo jireenya kootiiti jedhame asumarra kan jiru sagalee kana dubbisaatiif irratti dubbadhaa faarsaa 27 tokko kaaseen dubbisaa waaqayyo da'oo jireenya kootiiti da'oo beektu miti iddoo baqaa da'oo jireenya keenyaati waaqayyo eenyu durattan pirippira maree pirippiramu jechuun sodaa hamaa akka afaan oromootti pirippirama jechuun sodaa hamaadha garmalee sodaachuu jechuudha garmalee sodaachuu garmalee na'u nahiin garmalee wantumti garmalee si pirippiru jiru wantumti garmalee si naasisu jiru da'oo jireenya keeti waaqayyoon pirippiramin da'oo jireenya keeti waaqayyoon hin sodaatin maarraa baga utuu waaqayyo ani da'oo jireenya keetiiti jedhu pirippiramtaan jireenya pirippiramuu keessa akka nu jiraannu jireenya sodaa qabu keessa akka nu jiraannu bir'achaa akka nu jiraannu kan godhu amanannaan keenya nuyi waaqayyo irratti qabnu gaafa hir'atudha. Kanaaf waaqayyo ganama kana garaa kee guutuu ana amanadhu jedhe waaqayyoof galanni guddaa haa ta'u. Waaqayyo da'oo jireenya kooti maalidhaan na pirippiru maal na pirippiru kottaan dhiibna pirippiramuu dhiibna sodaachuu dhiibna inni fayyina keenya inni ifa keenya inni da'oo jireenya keenyaa maa inni sodaan keenya maa inni pirippiramuu kan fide hin pirippiramin baay'ee natti tola warri kun warri hamaa hojjetan ana nyaachuuf yommuu natti dhiyaatan warri na cukkusanii fi warri diina kootii ana irratti yommuu ka'an ofuma isaaniitii gufatanii kufu ilaa akkas jedha ofii isaanii gufatanii kufu waaqayyo hin pirippiramin warri sirratti ka'an ofii gufatanii kufu situ gufata miti sirratti ka'anii ofuma isaanii gufatanii duulli na barsee yoo gufate iyyuu garaan kon sodaatu lolli yoo natti ga'e iyyuu ani shakku baay'ee nan jaalladhe kutaa kana faarsaa 27 lakkoofsa 3 kan jiru duulli na barsee yoo gufate iyyuu dubbii guddaa jira garaan kon sodaatu duulaan kan na barsee jiru jedha garuu garaan kon sodaatu daawiti faarfannaa daawiti kun akka daawiti duulan na barsee jira duula jechuun loltoota na barsee jira na qabuuf na barsanii jiru natti duulanii jiru ani garuu garaan koo maayyuu sodaatu lolli yoo anatti ka'e iyyuu ani shakku lolli ka'e iyyuu ani shakku maaliif beektu amanannaa isaa waaqayyoon godhateera sodaatu namni waaqayyoon qabu duulli na barsee yoo moote natti naanna'ee duulli yoo jiraate lola hamaa lola gurguddaa ammati lola gurguddaa kee jiraachuu dandeessa lola jirtu kana sodaatu hin shakkin homaayyuu sin godhan homaayyuu shakkin homaayyuu hin ta'u duulli si marsee jiru sun homaa si gochuu hin danda'u loltoonni fardeen konkolaataa isaanii fudhatanii dhufan kun homaa si gochuu hin danda'an lolli sitti naanna'ee jiru kun homaa si gochuu hin danda'u hin shakkin garaan kee amanan waaqayyoon inni si wajjin jiraan pirippiramiin waaqayyo da'oo jireenya keetii obboleessi waaqayyo da'oo jireenya keetii obboleetti hin pirippiramiin si wajjin jira waaqayyo hin sodaatin si wajjin jira waaqayyo jabeessee si dhaaba waaqayyo harka kee qaba waaqayyo raabakaata hin shakku garaan koo
natti marsee buufatee yoo jiraate lolli yoo natti ka'e iyyuu garaan koo hin shakku garaan koo nana mana waaqayyoon jettu sadi ani waaqayyo nana mana gara koo jira ifa kootu isa fayyina kootu isa abeet da'oo jireenya kootu isa kanaaf ani waan tokko iyyuu hin shakkudha dhimma isaanii inni waa'ee lolatti dhufee sana lola keessa jirtaa hin shakkin umaa ishee gochuu danda'u umaa ishee gochuu danda'u waaqayyoof galanni guddaan haa egaa obboloottan hamma addunyaa kana tirastii goon hamma lafa kanarra wanta jiru tirastii goon hamma amannu waan addunyaa kanarra waaqayyo irratti amanannaan qabu kanaaf waaqayyo garaa keessan guutuun amanaa garaan keenya gar tokkoon mamiidhaan guutuudha shakkiidhaan guutuudha shakkituun immoo eebban nyaatu namni mamu eebbana namni mamu akka bishaan gabateerraa gara argettas gora takkachi gora mamiin hin hojjetu yeroo kiristoosii wajjin buunu mamaa deemna taanaan hin hojjetu mamaa nyaanna taanaan nuun ta'u mamaa fudhanna taanaan nuun ta'u amanuudha dubbiin amantii keessa jira amanuu dubbiin amanuudha hin amannu taanaan isa waaqayyo jedhe hin amannu taanaan shakkiin dhaalamu mamiidhaan dhaalamu warri shakkan hin nyaatamu warri mamaa deeman hin ce'ane mamtuun hin galtu shakkituun hin galtu amanuudha waaqayyo tirasti gochuudha Israa'eloon wanta waaqayyo dubbate amanuu diduudhaan lafa onaa